fakkeenya fuudhuu barbaade isii lolchiisee isii tumsee isii manarraa ari'ee sanii miti kan hin fuudhu. Ani immoo fuudha yaadiiti miti malee fuudha yaadii hin jiru. Yommuu isiin karaa kanaan katti fuftu ta'e jechuudha dhugoomsuu fi kan hin danda'udha. Niin dhugoomsaa fi jechuudha. Yoo firraa ta'e isii firraa taa'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanala keenyaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti gaa salaamtaan teenya toonee rabu qateessin hageessin jechaadha gaa deebi'ee dhufeetiin jira. Piraankiin guddattee lola fiddi akkanaaf fakkaatutti jechuudha. Piraankiin ugguu guddattee lola fiddi jechuudha. Maaliif yoo jettanii waan hiyyaadin waan ani hiyyaadin jechuudha. Waan ani itti hiyyaadin akkaan ani godhuuf isin taasisaati jirti. Garuu immoo dhugumatti ani fuudhaan fedhaa ji'ee lafaa hin kaane maaliif jalqaba irratti jechuudha kaameeraa dho'isiteeti nama ifi tuttuqanii nama kaasanii namni maal akka jedhu yookaan immoo ifi tuttuqanii nama kaasanii maaliif namaatu kana godhe namaan na balleesse yookaan immoo badii ta'eenyuuti jechuudhaaf hedduutu akka namatti ulfaate jechuudha. Dhugumatti ani itti yaadnee dalagaa irraa hin galee ture yeroon jechuudha yeroodhaaf kaameeraa dho'isitee jechuudha kaameeraa dho'isaadhaan viidiyoo waraabde sanbooda ani lolee waan hin yaadne hogguu taate gaawwanni hin yaadne osoo ati hin yaadne si dadhabbi jiru si itti hin yaadne hogguunii fi wanni akkasii sirra mudatte jechuudha hedduutu akka nama yaadisa. Guyyaa tokkoffaadhaas lammaffaadhaas jechuudha itti keetiin bira deeme jechuudha. Maaliif narraa bahe jettee turte okay isiidhaa wajjin dhugumatti mana keessaa ijoollee wajjin ijoollee dura jechuudha si dubbachuu irra jeetiin ka'ee bahe jechuudha. Ani maaliif isii manaa baasuurra tiyyaaf irraa bahee akka isiin taragaaggaatu yookaan isii akka isiin tasgabbooytuuf ani yoon ifin irraa bahee akkami waan jiruuf hin irraa bahee jechuudha. Kana jechuun kiyya ani isiis do'addeetiin manaa bahe miti. Maaliif jaarsaa fi jaartiin wal dhaban dhugaadha. Erga wal dhaban booda garuu immoo ani viidiyoo saniis akka isiin waraabduuf hin hayyamneef ture. Sanbira dabartee jechuudha guyyaa lammaffaatiif telefoona nan harkaa qabu telefoonni xiqqaadha ture sanumaan fudhee qote telefoona guddaa fi isee deeme numaan bahee jechuudha akkasumatti. Hogguun an deebi'u garuu immoo fuulaan irraa banuu yookaan immoo akkaan manatti hin deebineef barbaadee turte. Okay isiidhaa wajjin mashaakila godhurri jechuudha naaf jechuudha. Sanbooda maal gootee shari'aan isiirra waan jirtuuf telefoona kiyya fuutee iimeela kiyya jechuudha cabsitee if harka deebifte. Maaliif dirqama shari'aan isii bira jirti shari'aan mana waan jirtuuf hayyamsiftee mana deebitee if harka deebifte jechuudha. Kana godhuun maaltu fiti? Okay. Gara hordoftoota kiyyaatiin rakkinuma ifi fiddeen jechuudha ummata biraan geesse. Tamam. Haa ta'u akkuma rakkitan jechuudha amma khayinaa keessaan jira. Jechuun viidiyoo tanallee jechuudha bakkaan itti isin waraabu ammallee hanga ammaatti illee iimeelli harka jiru hin jiru. Iimeela xiqqaa tokkoon harka jira. Sanuma irratti isin gallakkisa waan jiruuf. Maaliif hanga ammaan tana tasgabbeessuudhaaf isiin tasgabbeessuudhaaf tiyyaafillee tasgabbeessu ani isiin akka tasgabbeessuuf himme garuu ammoo dubbii hedduu takka uwwisaa jirti jechuudha. Wanta akkam fidduu fuudha oofeete ani fuudhaaf itti yaan dhugumatti namni yoo fuudhuu fedhe akkanaa miti akka itti fuudhu jechuudha. Ani maas nama akkasii yaadu miti. Ayoon dhugumatti ani isiin haadha manaatiyyaa dhugumatti naaf isiin jechuudha. Asitti waliin fuun bu'aa bahii hedduu takka wajjin dabarsine. Nama ammaas rakkina xiqqeesheedhaaf wal dhabuu miti nuti. Maaliif namni biyya wal fuudhee namni bu'aa fi bahii hedduu takka wajjin dabarsee wal dhabne jechuudhaaf xiqqeeshoo walitti mufannee jechuudhaaf mufannoo teenya sooshaal miidiyaa irra nan baasu miti ture. Garuu immoo taate mufannoo keenya sanii isiitu sooshaal miidiyaa irra baasaa jira jechuudha ammaan tana akkuma argaa jirtanii jechuudha. Ana miti gara khiyyaane miti. Ani akka isiin tasgabboytuuf hin jee manaa bahe. Garuu immoo isiin waan tasgabbaa'uu dhiisitee dubbii oowwisaati jirti jechuudha. Hedduu takka waan nama dhibaati. Raajiyoon amala isaanii jirrataa duriyyeedha. Dhugumatti ani viidiyoo tana dalaguudhaafillee itti wanti hin jenne hiyyaallee ture. Maaliif yoon callisee tokkoffaa warri hordofaniis raajuu hamaadha jedhaniiti ana fudhatan. Ana akka hamaatti fudhatan isinis ni beeka.
Maaliif baduma ifii qabuu fi usee jechuun keessanis hin oolu. Dhugumatti raajuu waa qopheeffatee jira ala bahee ani bakka hin jiru bakka dalagaati. Bakka dalagaati jechuudha. YouTube as hin dhiise firraa khalaas isin fuutee cabsitee jennaan email harka hin jiru seenuu dadhabee shortii illee irra maree gallakkisuudhaaf email harka hin jiru gabaabdumatti jechuudha. Telefoona kiyyaa hisaabee jira. Telefoonaan xiqqaan harkaa qabu wanni ittiin viidiyoo maraan wanni takka takkaas na bira hin jirtu turte jechuudha gabaabdumatti haala mijeeffan guyyoota hanga kanaaf jechuudha. Saniif ammaahuu daddafeetiin dhufuudhaaf shaakalee jechuudha. Malee hedduu takka waan nama ajaa'ibsiisaati faayoon wanni isiin dalagaa jirtu garuummoo tasgabbeessuudhaaf wanni kana dhiifamu wanni kana uumamuudhaaf anis dhiifamaan isin gaafachuu anis dhiifamaan isin gaafadha. Garuummoo isii tasgabbeessuudhaaf hin jaala jechuudha. Garuu tasgabbeessuuf hin shaakala. Kan isin hin tasgabboyne yoo ta'e garuu ani fuudha oguu jaan kana akkanumatti hin fuudhan. Namni itti yaadeeti lafaa kee anis nama sammuu qabu nama yaadu. Isiin maal jechaa jirti? Duriyyee iyyaala karambullaa maarree bakkuma taphaa oola akkanaan nama hin dalaganne yookaan akkanaan nama hin yaanne akkanaan nama badaan na godhaa jirti jechuudha. Ani kanatti yaanne garuu akkana jetteeti isiin iccitiiti jallee baafti yaanne. Itti aansuudhaan dogoggora kanallee dogoggora dila kanallee tafidde jechuudha isuma. Jechuudha diddirtee akkanaan iccitii tiyyaa yookaan akkanaan gartee waan na keessa jira na baasuudhaaf waan nan yaadin na keessaa baasuudhaaf shaakalaa jirti jechuudha. Ittu takka ajaa'iba. Ani akkasitti si yaanne. Badii siidhaa dhohisuudhaaf kana yoo godhaa jiraatte dogoggora guddaadha. Ani akka isin tasgabboytuuf haadha ilmaan kiyyaati. Haadha ilmaaniiti. Ammas nuti arraasitti waliin fuune fuudha jechuun bultii jechuun waan taphatanii miti. Ani gaafaan isii fuudhu namni itti naa mareetee yookaan immoo namni itti naa yaadee osoo hin taane kan inni isii fuudhee itti yaadeetiin nin bulfadha nin danda'a. Jireenya kiyyallee wajjin firraa jijjiiruu dandeenya. Jeeti. Jechuun akkanuma namni walitti hin finne jechuu barbaadete jechuudha. Ammaan tanallee kaniifiin yoon fakkeenya fuudhuu barbaade isii lolchiisee isii tumsee isii manarraa ari'ee sanii miti kan hin fuudhu. Ani immoo fuudha yaadeeti miti malee fuudha yaadee hin jiru. Yommuu isiin karaa kanaan katti fuftu ta'e jechuudha. Dhugoomsuu fi kan hin danda'u ta'a. Niin dhugoomsaa fi jechuudha. Yoo firraa ta'e isii firraa taa'u. Aaree isiitii miti kan hin haasawaa jiru. Ani ammaan tana kan hin haasawaa jiru aaraanis miti. Suutuma jeetiin if tasgabbeessee haasa'uudhaaf shaakalaa jira. Garuu immoo wanni isiin dalagde jechuudha. Hedduu takka waan nama qaaneessa. Waan gartee dogoggoratti illee nama naqaa san dalagaa jirti. Ani iyyaala yoon ta'ellee jechuudha. Ani iyyaala illee yoon ta'e jechuudha. Amala kiyyaa dhohifadheetiin akka gartee namni irratti hin beekne. Yeroon ishiidhaa hojii jiru gaarii waan gaarii dalagaa. Yeroon gartee mana keessa jiru abbaa ilmaanii kan ta'eef beekee akka nama ilmaan qabu tokkotti ilmaaniifis yaadaadha. Tiyyaafillee gara fuula duraattillee yaadaadhaa jiraachaa jira. Garuu immoo isiin akkananii manuma keessa rafuu yookaan immoo waan isiin dalagdee akka nama nyaatutti la dhugumatti irra baay'eetti biyya tanatti ani isiin dalagdee yoon jee nin kijibe. Maaliif? Ani isii dalagee isiidha isii jechuudha. Dandeetiin jiraachisu jira mana keessatti. Garuu immoo akka namaatti dalaguun akka namaatti dalaguu dhabuun akka namaatti gartee laffaatee hurkaa fi akka isiin na nyaachiftuuf itti ka'uu dhabuun yoon ifi dogoggora kiyya ta'e weel tana booda niin godhaa jechuudha. Kana maaliif jechaa jira? Faayoon mana keessa teesseeti dubbiinatti haasawunatti ol qabatte yookaan immoo dubbii waliin natti tumtigeetii yaanni jechuudha. Maaliif
wantoota silaa si barbaachisan wantoota narraa barbaachisan waa hedduudhaaf jechuudha. Kaniin godhu dhuunfaa kiyyaan mataa kiyyaan jechuudha. Nama gaafadhee yookaan immoo isiidhaan mari'adhee miti kan ifin dalagu. Akka nama tokkotti yeroo dalagaadhaaf narraa barbaachistuun hin dalaga. Yeroo namuu sammuu xiyya boqochiisuu barbaadeen hin boqodha. Sanii ala immoo yeroo naan kennitu yeroo maarreedha. Waan akkasiiti. Ati kanuma deemteeti amala kee hin beeku, xabiyaa kee hin beeku, durriyyeedha, iyyaala waan dalagaa jirtu. Bikka ooltees bikka feetee deemtee ooltaa bikka laa. No, ani nama akkasiiti miti jechuudha. Doggoraa irra jirtu kana yookaan fi khaliiftu tahee dhiisii yookaan ammoo ani fuudheeti siin agarsiisa dhiira jechuun akka waan ani yaadin fi na yaachisin. Maaliifin kana jee ani itti yaanne ati kana jetteeti social media irratti namaaf taasisee yaanne jechuudha. Maaliifi ani mas nama ilmaan kee darbee yookaan immoo sirra gannaqee sibira deemuu miti. Hanganatti ilmaan cinqaa jiranii ilmaan irra facaasee deemee jira maali jettee wanni haasawituufis hin jiru. Maaliif ilmaan kee hin dadda. Nama danda'u takka. Mukaan ijoollee lameen tan dhiisiti ilmaan lama dhiisiti ani kudhanii sanii olii nama guddisuu hin danda'u jechuudha. Maatii tokko dhiisiti dhugumatti an akkasitti yaadda hin yaadu. Garuu immoo ati wanni ati yaadde yoo immoo tanii fi an asirratti wanni naan galii jechuudha. Yoo khafaayoo wanni ati naa qopheessitee jee yoo jiraate gaariidha. Tatti naa mari'attee akkaanan fuudhuuf na diddiraa jiraatte yookaan immoo na tuttuutee akkaanan itti ka'u yookaan akkaanan waan nan yaadin akkaanan godhuuf yoo yaadaa jiraatte weel sanii naaf himuu dandeessa. Garuu immoo dho'isatti viidiyoo narraa maraadha social media irra galakkisaadha ammas deebitee gamasumaanuu yuutuuba kiyyallee ifarka deebitee taatii miti jedhee yaada inshaallah yeroo gabaabduu keessatti furmaanni ni furamti wanni isheen goote kunis dogoggora garuu ana bira dogoggorri jiru hin jiru weel dhugaadha guyyaa duraa saniif hogguu isin na gaafattu ani puuraan kina godhaa jirti waan kana isin na godhaa jirti haalaan hin qabne amalaan hin qabne amala isillee hin qabne jechuudha sanii naf fidatee ture jechuudha. Saniini akkasitti akkaanan yaadin na dhufte. Maaliif ana dila kanaas karaa dila kana deemtii jeetii yaadne garuu immoo ilmi namaa waan wajjin dabarsee jechuudha. Waan wajjin dabarsee yaadachuu qaba. Rakkina gartee rakkinaa fi bal'oonis akkuma rakkinni jiruttis bal'ina hedduu wajjin dabarsine hogguu rakkinni dhufee walirraa dheessuu osoo hin taane rakkinaa fi walirraa addaan baanee osoo hin taane ammaan tana rakkinni jiruus hin jiru. Rakkina hatafittaate jechuudha. Isuma faayoodha. Matuma isiiti jechuudha. Taniif rakkina guddaa fittaa jirtu. Kana jechuu barbaada. Dhugumatti hedduu isiniif dubbadhee jechuudha waa'ee kanarraa dubbachuudhaaf silaa hedduu dubbachuu barbaadu jira. Akkaan hedduudhaa seenaa so'inneef akkuma beektan makiina keessaan jira ni oowwa yeroo ammaan tanaa kana yeroo nuti jirru kun jechuudha waqtiin jirru tuni hedduu takka yeroo oowwaati sa'a oowwaati jechuudha anis viidiyoo tana osumaan itti yaadiniin akkanumatti dalagaa jira ammaan tanaa karaan deemutu jira jechuudha saniifuu waan nu hordoftaniif waan dhageeffataniif baay'ee galatoomaadha dubbii isinirra dheereessinu dhugumatti yeroo gabaabduu keessatti furmaata ittiin godhaa danda'uu faayoo sirreessa. Dadhabummoo anaaf isii qofaa miti. Waa'ee bultii teenya immoo hamuree murteessu anaaf isiidha. Keessattuu bultii tiyya jechuudha. Namni muree murteessuu danda'u jechuudha. Ana qofa. Kanaafuu kana ni sirreessa jedhee yaada jechuudha. Saniifuu waa'ee kanaatiif kanuma fakkaatu jechuudha. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii isin jechuu barbaada. Waan dhageeffataniif waan hordoftaniif baay'ee galatoomaadha. Bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Salaamullaa alaikum.